Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isin waliin haa ta'u. Duraan dursee baga ayyaana Hoosaa'inaatiin isin ga'e akkasumas ammoo torbanii dhukkubbii mankarara Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti yaadannuun bagatti isiniin ga'e jenna. Egaa guyyaa har'aa keessummaa isiniif qabadheetoo dhiyaadhee jira. Egaa Barsiisaa Geetaa Masaayii keessummaa qofa miti abbaa sagantaa kanaati. Walumaan walqixa egaa ayyaana Hoosaa'inaa fi akkasumas torban dhukkubbii ilaalchisee marii bal'aa taasifna jechuudha. Egaa Barsiisaa Geetaa Masaayiin nooruu jenneerra. Amaanis ni jala ka'u. Ni baruu nuun jedhama. Nooruu yoo jedhamu ni baruu jedhama. Egaa kallattiidhaan gara qophii keenyatti deemna jechuudha. Barsiisaa Geetaa Masaayii irra deebi'uudhaan isinillee baga geessan. Walumaan baga hunda keenya nuun ga'e. Egaa amma guyyaan fuuldura keenya jiru Hoosaa'inaadha. Hoosaa'inaa booda immoo gara torban dhukkubbiitti seenna. Mee Hoosaa'inaan kun maali? Ayyaanni Hoosaa'inaa maaliidhaaf kabajama? Seenaa kitaaba qulqulluu irratti eerame waliin wal qabsiisnee mee haa mari'annu. Isinirraa jalqabu. Baay'ee gaariidha. Egaa torban dhukkubbiin kun walumaa galatti ka'umsi isaatu Hoosaa'inaadha. Hoosaa'inaa jechuun qoricha jechuudha. Yookiin immoo fayyisaa jechuudha. Amma nu fayyisi jechuudha. Egaa kun kitaaba qulqulluu keessatti seenaan Hoosaa'inaadhaan wal qabatan yeroo iddoo hedduu jiraachuu danda'u. Isaan keessaa inni guddaan faarsaa Daawit faaruu 117 irratti yaa Waaqayyo amma nu fayyisii jedhee calqaba Daawitina. Maaliifin hawaasni ilmoon Addaam hundinuu fayyina Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufaatii Masii dhufaatii Waaqayyo eeggachaa waan tureef yeroo sana guyyaa guyyaadhaan kadhannaan isaanii inni guddaan nu fayyisiidha. Yoomiyyuu taananna kanarratti dhaabachuudhaan egaa sirni manni amantaa keenya nu tumte kana keessatti torban isa torbee dhukkubbii yookiin tibba dhukkubbii kana samoona himaamaati isa jennu jechuudha. Samoona jechuun sammana isa jedhurraa kan dhufudha. 8 ta'eerraa torban tokko ta'uusaa yaadachuudhaan. Himaamaati jechuun immoo haama isa jedhurraan dhukkubsatee gidiraan irra qaqqabee gadadoo keessa darbeen jedhu sana hiikoo akkasiitti qabanna. Walumaa galatti egaa Hoosaa'inaa irraa kaasee hamma haqee qadaamsuur isa jennu guyyoonni jiran kun iddoo tokkotti hammatamanii samoona himaamaati jennu. Egaa waa'ee Hoosaa'inaa namoonni baay'ee jecha caala gochaan ilaalaa jiru. Daa'imummaa keenya kaasee haga ammaatitti manni amantaa waan baay'eedhaan nama barsiisti. Tokkoon jechaan akkasii gocha. Lammaffaa immoo jechaan irra caalatti immoo wantoota godhamanii ilaalu. Fakkeenyaaf Hoosaa'inaa keessatti yaabbachuu harree fi ukkurruu ishiirra yaabbatee karaa Yerusaalemitti seenuu isaa yaadachuudhaan Gooftaan Yesuus Kiristoos jechuudha. Fayyinaaf yeroo karaa magaalittiitti dhufu yeroo baay'ee magaalittii keessa seeneera. Kabajaa fi adeemsa akkasiitiin raajiiwwan gurguddoon otoo raawwataman daa'imti harmaan quufne sagalee ol baaste otoo jechan shaakaliin Waaqayyoof wanti hin danda'amne hin jiru. Tole egaa amma gaa ayyaana Hoosaa'inaa yoo kabajnu Gooftaan Yesuus Kiristoos gara Yerusaalemitti harree yaabbatee seenuu isaa ka'umsa godhachuudhaan mee harricha mee akkamitti gaafatee isa booda immoo akkamiin yaabbatee too gara magaalaa Yerusaalem seenee magaalaa Yerusaalem immoo yoo seenu maaltu raawwatame kan jedhu tartiibaan haa ibsin. Baay'ee gaariidha. Egaa seenichi akkansii kaase mana amantaa keenya keessatti gochaanis jechaanis ni baranna siin jedhe. Egaa inni guddaan harree sana dursa duuka boota isaa ergee iddoon ishiin jirtu ni beeka. Waaqayyo beekaa hundaati. Yeroo baay'ee namoonni waan Waaqayyo waan hunda beekuuf akkas eebeluu filatee eebeluu hin filanne amma anaaf si nu beeka. Namoota biroo hunda kan nu dhaggeeffatan hunda Waaqayyo ni beeka. Waan beekuuf Waaqayyo eebeluu akkas siksee akkas filatee jedhee adda baasuu hin danda'u. Beekumsa isaati kunenna harreen sun yeroo tokko maalifan kana kaasiseeti. Waaqayyo eebeluu jaalatee eebeluu jibbeen suni beekumsa isaatii fi jaalachuuf jibbuusaa waliin maknee wajjin rakkachuu hin qabnu siin jechuudha. Harreen sun iddoo hidhamte sana ni beeka. Harreen sun eessaa akka dhufte ni beeka. Kanaaf duuka boota isaa lamaan ergee
kara Beetafaagee iddoo jedhamutti iddoo ishiin dhokattee hidhamtee jirtutti duuka bu'oota isaanii ergee isaan harree sana iddoo hidhamtee jirturraa hiikutti ka'an. Hiikatoo fidaayii jedhee. Ajaja. Eessan naqxuu isiniin jedhan ammoo gooftaadhaaf ni barbaachisti jedhaati kana qofa jedheen. Waan gaafatamanis ni beeka waan deebii qopheeffachuu qabanis itti deeman. Na akkuma jedhame immoo nan qabne dubbiin beekta. Na namichi achitti ija halaalatiin eeggachaa jiru maaliifiin akkuma hawaasni keenya jedhu hattuun huusan qabu jedha miti. Harroonni sun hatamanii dhufan. Inna halaalatti eeggata namichaati sun. Yoo abbaan dhufe haa fudhatu yoo ufuu baate eegee garuu boodarra fudhatee deemuudhaaf na hidheetti ol kaa'e. Na Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos immoo duuka bu'oota isaa garasitti ergee yeroo isaanii kun eessaan dhaqxuu maaliif gootuu jedhee yeroo gaafatu gooftaadhaaf hin barbaachise jedheen. Deebiin isaanii kanuma qofa. Innis sana booda harka kennate. Gaafa Waaqayyo nu gaafateef waan kennuu qabnu yoo qabaanne taana keenya waan hin taaneef namni amma jireenyumta addunyaa kana keessa waan keenya hin taane illee ittiin jiraachaa jiru. Namni waa tokko waan isaa ante waa takka hin qabu. Hundayyuu waan argatu Waaqayyo irraa. Naxalaa Muhammad uffatte kanallee carqiin kopheen ati keewwatte hundinuu yoo laalte taana ergisaadha. Na waan ergifannee jiraattutti Waaqayyo waan tokko nu gaafate isaaf kennuudhaaf hin mararfanna beekta. Kana cabsinee darbuu qabnaadhaan egaa kara lallabaatti akkan sin geessine. Sirriidhaa. Mari'annaan keenyas bar akkamitti namni immoo live application irratti waan kana akkamitti fayyadamuu qaba kan jedhu agarsiisuun dirqama. Seenichi qofaasaa goggogaa ta'uu danda'a al tokko jechuudha. Waan gaariidha. Akkaataadhuma kanaan adeemu. Hiikanii geessaniif. Sana booda inni harree haadhoo irrattis kurruu sana irrattis yaabbatee kara Yerusaalemitti imaluusaa immoo haala adda ta'een ni ilaalla. Gaariidha. Egaa harroonni kanneen lama maal agarsiisu? Harreen kun lamaan tokkoffaa haadhoo fi ilmoodha. Egaa lama ta'uun isaanii akka sirna akka mana amantaa hiikoo mana amantaa keenyatti kakuu haaraa fi kakuu moofaadhaan fakkeeffama. Kakuu haaraa yoo siin jedhu kurruu sun namuu irra hin teenye. Haaraadha. Calqabbiidha. Na wangeellis yookiin seerri wangeelli fi seerri ooliitii jira. Kakuu haaraaf moofaa yoo jennu akkasitti ilaaluu qabna. Egaa isa haaraa sana isa namuu irra hin teenye barumsa isa amma dhufu isa fayyinaaf nu qopheessu isaan fakkeeffama. Inni moofaan immoo haati. Egaa moofaa kan si jechiisu yoo haaraan argamedha. Waan tokko moofaa jechuudhaaf dursa haaraan jiraachuu qaba. Biluii fi haddis kidaanoo jennu akkasumatti jechuudha. Biluii kan isa jechisiise moofaadha kan isa jechisiise wanti haaraa argamuu isaati. Inna wanti haaraan immoo maalinni barumsa gooftaan Yesuus Kiristoos barsiisaa ture. Ammas immoo jireenya haaraatti isaan ceesisu. Jireenya haaraa yoo siin jedhu duratti kan isaan aarsaa godhanii dhiyeeffatan dhiiga horii, dhiiga lukkuu maalii kana. Amma garuu aarsaan haaraa innumti mataa isaatiin akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 irratti hoolaan jedhamee cubbuu addunyaa nuu kenname sana amma aarsaan keenyas hoolaan keenyas wanni hundi keenya haaraa ta'e barumsi keenyas isa bulii irra dhaabbadhee kara haaraa kanatti. Garuu immoo bu'uura qaba. Bu'uurri haadhoon hojumaan jirti. Injiraanne taanaan haaraas hin jettu kala. Isa akkamii dhufee kan jedhu foundation isaa argachuu qabna. Continuationiidha. Amma kakuu haaraa yoo jennu akka calliseetuma kan nurratti dur jedhe otoo hin ta'in raajiin dubbatamee fakkeenyaaf mallattoo adda addaatiin keessa jiraachaa baanee Waaqayyoon karaa fi gooda adda addaatiin nutti dubbachaa tureeti. Dhuma baraarratti immoo bifa haaraa ta'een ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos erguudhaan foon keenya uffateetoo nurra buluusaa kan itti hubannudha jechuudha. Kanaaf waa'ee kakuu haaraa gaafa haasofnu kakuu durii kan Waaqayyoon ittiin ilma namaa waliin hariiroo uumaa ture sana kophaatti gannee jirra taanaan gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu waaqummaa fi barbarummaasaa dursummaasaa iyyuu ganaa jirraa jechuudha. Haalaa jirraa jechuudha. Kanaaf continuationiidha malee wanna haaraa qofaasaa dhalate miti. Continuation yoo nan jedhu itti fufiinsadha. Itti fufiinsa old legacy'ti. So old legacy'n sun immoo guutumaan guututtis darbatamee jira kan jettu miti. Fakkeenyummaadhaan wanni itti jiraachaa turre suni gara gonka waan gonkatti dhufee jira. Wanni immoo akkuma jirutti immoo kakuu moofaarraa itti fufee ni jira. Waaqummaan Waaqayyo akka irratti hin hojjetamne waan dur tures ammas kan jirudha. Arjummaan isaa duris kan jirudha ammas kan jirudha.
akkaataan itti revealed ta'etu adda. Inni akkaataan inni itti mul'ate, akkaataan itti waaqayyoon nutti mul'ate. Malee inni sanuma wanni waan jijjiiramu hin qabu inni sanuma jedhee fayyaada. Wanni haaraa wanni itti dabaltoo jiraata. Wanti itti dabalaa inni akka nuu galu akka humna keenyatti humnaa ol waan ta'e nutti kennuu hin danda'u. Amma waaqummaa isaa baruudhaafu dhawaataan suutaan akkuma sammuun keenya fudhachuu danda'utti malee daa'imatti waan tokko barsiisuudhaaf guyyaa tokko hunda fixatan. Nus immoo daa'imummaarraa kaane daa'imummaan keenya umurii jireenya namummaatiin miti. Amantaadhaan nuti daa'ima laal suuta jettee guddachaa deemta. Kanaaf maal jedhee numtu akka daa'imaatti aannan isinii kenna. Itti aansee maal sii kenna foon. Itti aansee lafee qorquutti deemta. Innaa amantaadhaanis namoonni gaafum tokkoon dulloomuu barbaadu. Hin danda'amu. Gaafum tokko waan hunduu gonka fixattee taa'uu hin dandeessu. Dhawaataan. Innaa maalifan egaa innis dursa kakuuna barreeffamaa otoo nuun kennin dursa. Uumamaan nu barsiifachaa ture. Nu galuu didi. Itti aansee maalitti dhufe? Abboomii kurna waaqayyootti dhufe. Barreeffamaan Museedhaatti kennee dubbisaan hin jedhu. Ammas isaanis ta'uu dadhabe. Itti aansee akkuma ati jette immoo ilma isaatiin immoo kunuu nama ta'ee nu jidduutti argamee nu wajjiniin deemee beela'ee deddeebi'ee magaalaa gara magaalaatti baddaa gammoojjii ce'ee aansee immoo tabbaa fi laga hedduu ce'ee nu barsiisee akkuma keenyatti waan danda'amu ta'uusaa nutti agarsiise egaa kanaafuu barumsi mataa isaatiinuu adeemsa sanaan kakuu haaraa fi moofaa irraa barannaadha waa'ee harroota lamaanii ilaalchisee kaasne egaa kana irratti jedha ka wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa eegalee seenaan kun katabamee jira wangeelota biroo irrattis katabamee jira lakkoofsa 6 irratti maal jedha kana irratti bartoonni dhaqanii akkuma Yesuus isaan ajaje godhanii jedha kana irra jira isa booda harree sana ilmoo ishee wajjin fidanii uffata isaanii irra buusanii Yesuus immoo irra taa'ee tuuta sana keessa harki caalaan uffata isaanii karaa irra afanii jedha warri kaan ammoo damee baala qabu muka irraa kukkutanii karaa irra firfirsanii jedha baala meexxiifaa tuuti warri dura adeemanii fi warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fuudhanii jedha Hosaa'inaa ilma Daawitiif inni maqaa Waaqayyo gooftaatiin dhufu galateeffamaadha Hosaa'inaa ol Waaqa gubbaatti jedhanii jedha egaa mee kana irratti maal jetta inni dura namoonni baay'een carqii isaanii afan kun immoo baala meexxii afan waan qabduun Waaqayyoodhaaf kan dhabdu amma ka harreen sun waan eenyu baatteef kabaja hunda kan argatte gooftaa Yesuus Kiristoos ammas taanaan namni waaqa safuu qabu namni waaqa sodaatu kabaja qaba beekta amma abboota keenya fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos baatanii deemaniif kabaja laal yoo kabaja sana kenninu isaaniif godhanii kan yaadanoo ta'e dogoggoraniiru nuti adda baasname eenyu akka kabajne ni beekna fannoo sana waan baataniif kabaja gooftaa Yesuus Kiristoos isaan irratti waan mul'atuuf bakka uummaa hiikuu fi hidhuu aangoo guddaa waa'ee tajaajila mana amantaatiif furtuu kan isaaniif kenne waan ta'eef isaan kabajna laal garuu gaafa kana goonu isaan nu kabajan kan jedhu yoo ta'e hin dogongoru lakki Waaqayyo waan ani kabajeef waan hin tajaajiluuf kanaaf na kabajanan jedha yoo ta'e immoo isaaniif egaa harree sanarraayis namoonni yeroo sana argan sun carqii isaanii afatanii baala meexxii sanaaf immoo baalli meexxii mataa isaatiin hiikoo mataa isaa qaba mi'aatumtu sittan deebisaanii ani yeroo aarsaa Waaqayyoodhaaf yeroo dhiyeessinu carqii isaanii afuun sun harreen irra deemtii maal ishiidhaa godhaan jenne yeroo tokko wanta amantaadhaan hojjetu tokko ilaalcha foonitiin miti kan ilaaltu ishiin irraa adeemtu abbaan fee irraa adeemu garuu ati waan gochuu qabdu kabaja Waaqayyootiif ulfina isaatiif gochuu kee yaaduudha malee kan sirraa eegamu wanta irra deemee miti kan si yaaddeessu siin jechuudha waa'ee meexxii siifan hambisaa dhugaadha eegaa amma laal durumayyuu akkaataa inni harree itti filate yoo argitu harreen beeladoota manaa keessaa tuffatamtuudha Waaqayyoon warra tuffataman warra dhiibbaman warra jibbaman wajjin akka jiru agarsiisa nama keessaa nuti kan tuffachuu dandeenyu hin jiru uumama keessaayyuu nuti kan tuffachuu dandeenyu hin jiru uumama Waaqaa keessaa jechuudha keessaayyuu immoo bifaa fi akkeenyaa Waaqayyootiin kan uumame ilma namaa kamiyyuu sababa bifa isaatiin yookaan sababa qabeenya isaatiin yookaan sababa barnoota isaatiin yookaan sababa aangoo qabaachuuf dhabuu isaatiin yookaan immoo sababa afaan isaatiin saba isaatiin maalii isaatiin kan tuffanu tokkoyyuu akka hin jirre agarsiisa tokko nama miti ilaal gaa harree baay'ee dhiittamtu harree rukutamtu
harree meesham irratti fe'amu namni barra harree yaabbatu bar farda yaabbata mootiin bar gaangee yaabbata bar miti namni kabajamaan gaangee yaabbata yookaan farda yaabbata garuu dhiisetu waan tuffatamaa nuti gadi qicne kana ani nan kabajaa yoo jedhu kan isin tuffattan kan isin gadi qiccan jiraachuun qabu yoo nuun jedhu gooftaan Yesuus Kiristoos harree filate harree filachuun isaa inni biroo laal galamaan kun kakuu durii fi kakuu haaraa qofa odoon ta'in warra Israa'elotaa fi Israa'el irra warra jiranis ni agarsiisa. Egaa warri Israa'el abboomiin kurna waaqayyo nuuf kennamee subaayeen nuuf lakkaawamee raajiin nuuf dubbatamee jedhanii of jajanillee lakki isin qofaa miti ani Israa'eliin ala warra jiran waliinis nin jira jedhee jiraachuusaa qabatamaadhaan bifa agarsiisuun gooftaan Yesuus Kiristoos foon uffachuusaa agarsiisuudhaaf harree bukkurrus garuu harree bukkurruu qofaa ishee odoon ta'in haadhos immoo bakka tokkotti fudhatee jechuudha. Kanaaf waaqayyoon hunda waliin ta'uusaa agarsiisa jechuudha. Lakki kan bukkurruu qofaati akka hin jenne lakki haadhos waamee jira. Lakki haadhoo qofa barbaadas akka hin jenne bukkurruus waamee jira. Kanaaf mana kiristaanaa keessatti ani eebaluu waan hin ta'eef waaqayyoon nan barbaadu kan jedhu hojjetu fudhataman qabu. Lakki manni kiristaanaa kan eebaluu faa qofaa kan durii jalqabanii tajaajila turanii qofadha. Kan durii jalqabanii paappaasii ta'anii duggaa baratanii xooma duggaa baratanii qinee baratanii waan baay'ee beekanii qofaadha. Ana nan ilaallatu kan jedhu yoo jiraate dogoggoree jira. Waaqichi bukkurrus hiikatu fida jedheera. Hidhaa cubbuu cala. Hidha lamaanuu garuu hidhamaniiru. Haadhos taatu abboommii kurnan waaqayyoos beektu maalis beektu Israa'elis hidhamtee turte. Ilmi namaa hundi cubbuu jala ture jechuudha. Ammas hunda keenya fayyinsi ni barbaachisa. Hunda keenyaaf kamiifiyyuu jechuudha. Sabaan utuu addan qoodiin senior taanus aangoo guddaa qabaannus mana kiristaanaa keessatti baroota dheeraa turrus gaabbiin nu barbaachisa jechuudha. Gara waaqatti deebi'uun hundaafiyyuu akka barbaachisu agarsiisa jechuudha. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos harree sana yaabbatee yoo adeemu kumaati jette uffata akkasumas baala meexxii maal afanii dhiyeessanii fi namni gaa waan qabu irraa waaqayyoodhaaf aarsaa godhee dhiyeessa. Aadaa Oromoo keessatti Oromoon waan argate sana waaqayyoodhaaf aarsaa godheetoo dhiyeessa. Midhaan yoo argate mataa midhaaniirraa bishaan yoo dhugu mataa bishaanirraa ni dhibaafata. Fi daddarbaas wanni jedhamu ni jira. Kuni waan biraa waaqeffachuudhaaf odoon taane waaqichaaf beekamtii kennuudhaaf mataa oomisha kiyya waan ani qabu waan nyaadhurra mataa isaa siif dhiyeessee jira jechuudha. Irreecha irrattis bar waaqa galateeffachuudhaaf bar waan biraa waan barbaadu bar Oromoo jechuudha. Waanuma inni uume sana barbaada. Ganna kanatti mee waaqni maal laa kenne jedhee yoo gaafatu lalisaa kenneefii jira. Marga kenneefii jira. Marga sana fudhateet hoolataa jedhaan isumatu naa kenne. Ganni kuni lalisaan kuni jiidhni kuni kan keeti. Kanum kan keeta irraan deebisee aarsaa godhee sii dhiyeessa. Ati wal duratti dubbattee taban. Wanni qabnu tokkoyyuu hin jiru. Kanuma waaqayyooti deebisnee waaqayyoodhaaf dhiyeessinu. Anuma inni nuu kenne sana kennuudhaaf bar dogna ta'aa jirra bar sassattuu ta'aa jirra. Yeroon kan isaati, fayyaan kan isaati, beekumsi kan isaati, aangoon kan isaati, humnillee kan isaati, irreenillee kan isaati. Isuma wisely hojiirra oolchuu dadhabnee akka ilma namaa fayyadutti hojiirra oolchuu dadhabnee itti wallaalle malee kanuma waaqni nuu kenne kenninaafi. Kanaaf baala meexxii qabatanii isa fuulduratti dhiyaachuun isaanii kanas ni agarsiisa. Waan qaban sanaan akkuma atumma jettee jechuudha. Waanuma inni isaaniif laate sanaan isatti balchaa godhanii dhiyeessuuf kana qofa miti mootii ta'uusaas agarsiisuudhaaf. Mootii ta'uusaa injifannoowwan adda addaa immoo galmeessan uummanni Israa'el baala zambaabatiin isaan simachuun kan baramedha kakuu moofarratti jechuudha. Inni mootii ta'uusaa fi injifannoo bara diyaabiloos irratti cubbuu irratti du'a irratti argachuusaa kan agarsiisudha jechuudha. Amma kallattiidhaan maarchi godhaa jira gara duula isaa isa dhumaatti deemaa jira jechuudha. Gaala ittaan sun amma gabar torban dhukkubbiitti galaa jirra bar. Torban tokko booda bar waa'ee ka'umsaa taasifnaa jechuudha bar. Guyyoota muraasa booda waa'ee du'a isaa taasifnaa jechuudha. Amma namni ija fooniitiin ilaalu dhumateef jechuu danda'a. Namni immoo ija afuuraatiin ilaalu injifannoo isaa mootii ta'uusaa olaantummaa isaa cubbuu fi diyaabiloos irratti aangoo qabaachuusaa bifa agarsiisuun baala meexxii sana afanii fi jennee hubannaa jedhee tayyaadha. Gara kutaa taanutti adeemnu wanni kanarratti ibsitoo jira. Waa takka dabaluu hin barbaadu. Waa'ee harree sana kabaja harree sanaaf haati keenya dubroo maadamiin tuutaan kaf adarragaachuu kan jiru. Warra gadoof qaban polisaan qabu. Akkasi amma mana amantaa keessatti gad of qabuun kan ol si qabu jira jechuudha. Gaafaati ol qabde kan ol si qaasu hin jiru. Kaate ofii keetiin bakka mindaa kee ofii keetii kaffalteetta wanna waaqarraa argachuu qabdu atumtu fixatte asumte. Lammaffaa akkuma amma namni waan qabu sanaaf waaqayyoof dhiyeessa. Dhuguma bara durii keessa namni namatti kennatu hin qabu daddarbuu danda'a.
waan aarsaa qabu san iddoo ta'etti dhaqee gannaquu danda'a. Amma garuu iddootti sassaabamu ni jira. Namoonni kurnoo isaanii nama isaanii harkaa fuudhuu ni qabaatu. Akka sirna mana amantaa keenyatti abboota lubootaaf mana amantaatti dhaqanii kenna isaanii isaan gafarraayis isa kurnoorraayis maali jennu hundayyuu iddoo tokkotti fidanii mana amantaatiif galcha isaanii galchuu danda'u. Galcha isaanii iddoo biraatti amma kan gatan yoo ta'e sirna waaqessaa isaa addis kidaanii wajjin wal qabu wajjin walitti dhufuu hin danda'u. Kanaaf kenniif barbaachisaanii akkuma jirutti ta'e haalli itti kennatan iddoon itti qaqqabsiifatan immoo ni jira. Teessoo mataasaa of danda'e waaqayyoodhaaf adda baasnee waan ol keenyeef itti dabalufanii. Galma waaqayyootiif kennuun akkuma eegametti ta'ee hiyyeessas gargaaruu ni danda'ama. Bakka bu'aan warra rakkatan, warra beela'an, warra hidhaman isaanis immoo gargaaruu ni danda'ama. Amma garuu itti yaadnee takka takkaan mataa qabeenya keenya mataa waan argannee sana inumaayyuu itti yaadnee too hojiirra akkamitti akka oolchuu qabnu nu agarsiisa. Daddarbaan kunii fi dhibaayyuun aadaa Oromoo keessatti beeknu fi kitaaba qulqulluu irratti immoo mabaa jennee too kan nuti beeknu fi kurnoo kennuu jennee too mabaa jechuun yaa kennaa jechuudha mitiire kan jennu kuni kana nu barsiisaa jechuudha. Shaakala qaba jechuudha. Waan haaraatti hin muuxannoo qabna. Akka aadaattis muuxannoo qabna. Akka kakuu moofaattis muuxannoo qabna jechuudha. Kakuu haararrattis namni maal kennitarii qabeenya keetu kan waaqayyooti isaa ol jechuudha. Hin kennitu jechuu koo odoon ta'in qabeenya kennuudha ol inumaayyuu siyyuu ni barbaada waaqayyoon. Ati ofii keetii haga du'aatti dabarsitee waaqayyoodhaaf ni laattaa jechuudha. Akkasiin hubachuun ni danda'ama. Kallattiidhaan amma seenicha itti fufnee too ilaalla. Baay'ee namatti tola. Hosaanaa ilma Daawitii fi jedhanii galateeffatanii inni maqaa waaqayyo gooftaan dhufu galateeffamaadha. Hosaanaa ol waaqa gubbaatti samii gubbaatti jechuu isaaniiti jedhanii Yerusaalemitti yommuu inni gale mandarichi guutumatti raafame. Namoonnis inni kun eenyu jedhanii tuuti isaa wajjin adeemus kun raajicha Yesuus nama Naazreet kutaa biyya Galiilaati jedhee deebisee jedha. Yesuus ergasii mana qulqullummaatti hollitee jedha kana booda jechuudha. Amma seenicha kanumaan haa xumurru ta'u mee kanarratti wanni yaadonni idaatu fi immoo wangeela biroo irratti immoo wantoonni ibsamanii jiru. Fakkeenyaaf yommuu daa'immanii galateeffatan maqaasaa yommuudhaan warri Fariisotaa lakkii maayidhaaf maqaasaa kaastu jedhaniitu yoo itti dheekkaman sinna galateeffachuu baattan dhakaan Bitaaniyaa na galateeffachuu danda'a bu'uura jedheen dhakaan illee afaan baasee gooftaa Yesuus Kiristoos akka galateeffate hubanna. Mee kanarratti wanni calaqqisiistu yoo jiraate haa dhaggeeffatu. Dhugaadha jechuun faarsaa Daawit faaruu 8 daa'immanirra galatoonni qopheeffattee kan jedhu jira. Waaqayyo daa'ima harma haadhaan qufnirraa sagalee baastee dubbachuu dandeessi. Sila harreen nuti tuffanne bara Bala'aam immoo afaan hin dandeessu. Nuti gana afaan walii galuu irratti wal lollaa jirra. Uumamni si laallallee afaan baastee nutti haasofti. Nuti afaan wayii fakkeenyaaf Amaariffa baradhee barsiisuun irraa eegama. Ingiliffa baradhee Ingiliffaan barsiisuun irraa eegama. Waan danda'amuuf. Harreedhaaf garuu afaan baastee dubbachuun hin danda'amu. Waan hin danda'amne sanallee dandeechisiifanne. Maaliif daa'imtis umurii ishii jechaaf yookiin immoo haasa'uudhaaf afaaniif kan hin banamne harmaadhaarra kan jirtu. Ishiinumtuu galataaf yoo ta'u afaan ishii bantee dubbatti si galeena maalinni achirraa kana barachuu qabna. Nuti gana afaan wayitiif qofa hidhamneetuma bakka kun hin ta'u jechuun qabnu irraa barachuu qabna dheetan kaasa. Kanaafuu bilchaachuun maalidhaa fi waaqa ergan beekne. Daa'imti kichuunu waaqayyo galateeffachuu yoo dandeesse ni beekumsa baay'ee ni qabna warra jennu. Umuriidhaan bilchaanneerra muuxannoo hedduu ni qabna kan jennu. Oolmaa waaqayyo tirree jireenya keenya keessatti warri hubannu bilchinni keenya akka waaqa galateeffannu afaan keenya banuu hin dandeenye taanan eebbaaf afaan keenya banuu hin dandeenye taanan akka Bala'aam abaarsaaf afaan keenya bana taanan ni maaliin guddaadha ga'eessa ofiin jenna. Maaliin bineensotaa fi beeladoota irra ni wayyina ofiidhaan jechuu dandeenya. Siigareedhaan wayyuu keenya akka of gaafannu taasisa. Amma daa'imman kunii fi harroonni kuni akkasumas harreen Bala'aam nu eenyuree maaliidha kan nuti gochaa jirru. Itti dheekkamte kan fuuldura dhaabbatu ergama waaqayyoon argitu jechuun Mikaa'elatti ishii fuuldura dhaabbatee jennaan. Amma namni harreen gaafa Mikaa'ela laaluu dandeessu. Namni garuu hubachuu dadhabe. Ammas yeroo baay'ee egaa hojiin waaqayyoo ajaa'ibaa. Ijoollee daa'imman sanarraa waan akkasii kaastaa. Itti aansee inni guddaan amma afaan waaqayyoodhaaf sababa hin qabnu.
waaqessuu dhiisuudha. Egaa daa'imti kun akkas yoo goote ta'an nurraa maaltu eegamaadha. Egaa akkuma ati kaaste san namni kabajamaa ta'e otoo jiru jedha faarsaa Daawit faaruu 49 irratti akka horii akka bineensa akka beeladaa ta'e jedha. Akka bineensota badanii achumaan hafanii ka'umsa hin qabne bara barummaadhaaf jiraachuudhaaf hin hangeeffamne ta'anii. Kanaaf kara kabaja namummaatti ilaal nama amantaa ta'uun gowwaa ta'uu miti. Kara kabaja namummaatti ol ka'uudha. Kara iddoo teessoo kee duriititti kabaja kee duriititti ol ka'uudha waan ta'eef namni gaafa ati waa'ee amantaa leellistuu mana waaqeffannaa yeroo deemtu waaqaaf sagaddu maal gootu waanuma gowwaati taate itti fakkaata. Gowwaan eenyu akka ta'e egaa namatu abbuma aduun karuma abbaan laalenni kallattii kiyya hin jirti jedhaa miti akkuma sanannaa nus kara keenya jenna namoonni immoo nu hubannes kara keenya jechaa jiru. Namoonni nu dhaggeeffachaa jiru garuu sammuu isaaniitii fi bulaniitii waan tokko murteeffatan hin jedhu. Ittaansee jarri sun waan tokko gaafatan kun eenyu jedhan. Yeroo baay'ee namni gaafatu tokko deebiin dhabu. Dhuguma Yesuus Kiristoos kabaja akkasiitiin ummanni hundinuu biyyattii ni raafamte. Akkuma jedhetti jechuudha. Magaalli hundinuu kabaja kanaaf yeroo socho'u namoonni achi jiran sun eenyu kuni? Dhuguma Yesuus Kiristoos hin barre taanaan ati namummaa keessayyuu ganaa hin dhalanne jechuudha. Maaliifin kana sii kaasase? Yesuus Kiristoos jireenya namaa keessatti jireenya haaraa kan nu laatedha. Jireenya bara baraa kan nu laatedha. Ammas namoonni Yesuus Kiristoos iyyaafatan jiru. Kun eenyu inni jedhaniina Yesuus Kiristoos waaqa waaqoleeti, gooftaa gooftotaati, mootii moototaati jennee akkuma kadhannu san Yesuus Kiristoos waaqayyoodha. Waaqayyo ta'uusaa immoo kitaaba qulqulluu keessatti iddoo hedduu ati sirra deddeebitee ilmi dhiiraa nu dhalateera jettee yeroo kaastu Isaayyaas raajii Isaayyaas boqonnaa 9 jaarratti Yesuus Kiristoos daa'ima garuu abbaa bara baraati. Yesuus Kiristoos ilma garuu immoo inni waaqa humna qabuudha. Yesuus Kiristoos akka namaatitti yeroo laallu waan nu bira jiru nuun alas wanti amma waa'ee Yesuus Kiristoos kun eenyu kan jedhu sun gaafii isa dhugaa magaalittiin gaafatatte. Ammas dhaloonni ammaa kun Yesuus Kiristoos baruu qaba. Yesuus Kiristoos akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irra jiru dursa jechatu በመጀመሪያ dursa jechatu ture. Taanse jedhime ati dursa jechatu ture. በመጀመሪያ ቃል ነበረ jechi kunis waaqayyo ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ waaqayyo waliin ture. Jechi kun mataa isaatiin ammoo waaqayyo ture. Kanaaf eenyu kan jedhus Yesuus Kiristoos waaqadha. Raajii akkasumas immoo mul'ata Yohaannis irrattis maqaan isaas የእግዚአብሔር ቃል jecha waaqayyo jedhamee waamamaa kan jedhame san Roomee irrattis akkuma 9:5 irratti ድንቅ መካር ኃያል አምላክ ሲጀምሩ san maal jedhee Roomee irratti immoo Phaawulos kaasaseet የዘላለም አምላክ jedheeti sababa waaqa bara baraati Yesuus Kiristoos Isaayyaas 48 irratti kan jedhe san ittaansee immoo Roomee irrattis fide Yesuus Kiristoos waaqa bara baraati kan jilbiiffamuuf akkuma Filiphisiyoos boqonnaa 2:9 irratti jilbi hundinuu maqaa Yesuus Kiristoosiif haa jilbiiffatu akkuma jedhe Yesuus Kiristoos waaqa waaqeffamuudha. Gooftaatti bulluudha waan ta'eef eenyu kan jedhanii gaafatan sun deebii argatanii darbuu qabu jamoon nama gaafatanis akka bara sana yoo jiraatanii. Sirri garuu gaafiin kun maalirraa maddaseeti amma warri inni kun eenyu jedhanii too gaafachaa jiranii beekumsa isaan kakuu moofaarratti qaban raajii raajuun dubbataniin riifar gochaa jiru jechuun hubachuun dandeenye garuu beekumsa qaban sana waliin waan walitti jalaa bu'e itti fakkaateetu kun eenyu jedhu. Otoo sirnaan kan raajonni isaanii dubbatan qalbeeffatanii jiraatanii kakuu moofaa kan inni dubbatu qalbeeffatanii jiraatanii inni kun Yesuus Kiristoos akka ta'e hubachuu ni danda'amayyu. Maaliif amma atuu kaasteetta miti Isaayyaasuu amma raajonni waa'ee ilma kanaa dubbataniiru. Waa'ee nama kanaa jechuudha. Waa'ee dhufiinsa isaa dubbatanii jiru. Egaa seera uumamaatiinis warri bulanii Kiristoos Yesuus jetteetoo yoo isaan lallabdu inni kun eenyu jedhanii si gaafachuu danda'u. Maaliif amma fakkeenyaaf akka aadaa Oromootti hawaasni keenya waaqa kan beeku gurraacha garaa garbaa jedheetu isa beeka. Leemmoo garaa taliilaa jedheetu beeka. Eemmoo garaa annanii jedheetu isa beeka. Waaqa jabaa jedheetu isa beeka. Dhugaa ilmoo waaqaa jedheetu isa beeka. Moggaasota adda addaatti waaqa wayyoo jedheetu isa beeka.
Sigalee miti. Amma inni aadaa isaa keessatti waa'ee waaqayyoo waan beekuuf waliin nyaate dhugee aanga'oodhaa waaqadhaa gaafa jettuun inni kun eenyu jedhee si gaafata. Kanaaf aadaa isaa riifar gochuufii qabda. Aadaa isaa keessatti waaqni inni beekuu fi Kiristoos Yesuus waaqa jettee tokko amma waaqeffattu kuni akkamiin walitti dhufeenya akka qaban itti agarsiisuu qabda. Durii jalqabee abbootii keenya bulchaa kan ture waaqa Abrahaam, waaqa Yisaaq, waaqa Yaaqoob kan ture seera uumamaatiin abbootiin keenya yaa waaqa aduu kana uumte jedhanii tokko kan itti bulaa turan suni inni gooftaa Yesuus Kiristoos akka ta'e walitti fiduufii qabda, connect gochuufii qabda. Continuation kanan siin jedhu inni tokko barkanadha bara. Isa walitti hin firneef taanan waaqni kun waaqa biraatti fakkaata, waaqni sun immoo waaqa biraatti fakkaata. Sigalee irratti waaqni immoo lama jiru sadii jiru waaqni tokkumadha. Barabarummaan amala isaati yoo jenne kan kaleessas ture kan irras jiru kan boruus jiraatu Kiristoos waaqa tokkichadha. Kiristoos waaqa tokkicha kana immoo kan inni aadaa isaa keessatti amanu sana gatteenyee xinxallee maalidha connectioniin isaan qaban kan jedhu itti agarsiisuu qabnadha. Waliigallee miti jechuun hawaasni keenya waa'ee waaqa maal amanaa maalidha wanti nu hubatu waa'ee waaqaa. Kitaaba qulqulluu irratti waa'ee Kiristoos Yesuus jenneetoo takkaa Roomee takkaa Isaayyaas takkaa wangeelota caqasneetoo kan nuti kaasnu kuni kan inni aadaa isaa keessatti beeku waliin hidhata maalii qabaa kan jedhu sirriitti xiinxaluu ni barbaachisa. Gaafiin kun deebii barbaadaa jechuudha. Inni kun eenyu gaafii jedhu kana haala deebii laachuuf hin dandeessisuun tajaajiluun barsiisuun hubachiisuun nurraa eegamaa jedhee tayyaada. Carraa guddaa eenyu jedhee yoo nu gaafate taanaan sammuunsaa deebii barbaadaa jira. Ati immoo yeroo deebii sana laattu haala namicha galuu danda'u. Waan qaburraa kaatee itti siqxa waan ta'eef ganaa waan hin qabne irraa kaatee sin barsiisoo jetteen barsiin deema waliin argattan jechuudha. Gabaan edda kaatee nagada deemuu ta'a. Kanaaf akkas akka hin taane yaada gaariidha jedheetan sii fudhadhe. Dhugaadha. Egaa ayyaanni Hoosaanaa akkaataa kanaan kabajamaa. Mee gara iddoo dhaloota keetti siyaasa. Ati araddaan kee Iyyasuusidha. Afaan ittiin hiikkattan jechuun ni danda'ama. Warri Tulluu Bolloo kuni warri Bachoo kuni jechuudha. Mee akkamitti kabaju gabaabsiitii naa ibsi miira maaliitu sitti dhaga'ama? Waggaa waggaadhaan haala addaatiin akkasiin kabajan nan beeka. Carraa adda addaa argadheetu immoo dhufeetis daawwadhee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf addadha Tulluu Bollootti akkaataan itti kabajamu ayyaanni Hoosaanaa. Mee daa'imummaa kee irraa eegaleetu wantoota jiran gabaabsiitii maal sitti dhaga'ama hiikaa maalii sii kenname nu ibsi. Egaa inni jechi Hoosaanaa jechuu fi Iyyasuus kan jedhu san hiikoon isaanii wal fakkaatadha. Qoricha lamaanuu. Qoricha fayyisaadha. Maqaan isaas qoricha Kiristoos jedhama jedhee miti ergamaa Waaqayyoo jechuudha. Har'a magaalaa Galiilaatti qoricha kan ta'e Kiristoos isiniif dhalateeraa jedhee. Tokko isa kanaaf Hoosaanaan fi maqaan moggaasni Iyyasuus jedhamu wajjiniin egaa manneen amantaa hundinuu kan Waaqayyooti. Moggaasni garuu maqaa qulqullootaatiin ta'uu danda'a, kan ergamaatiin ta'uu danda'a, kan namoota qabsoora keessa darbanii kan akka Giyoorgis fa'aa ta'uu danda'a. Qulqullootaan moggaafamuu danda'a. Garuu inni guddaan maqaa san keessatti kan waaqeffamu, mana san keessatti kan waaqeffamu waaqa tokkicha qofa. Garuu keenya akka tasaa manni amantaa teenya Iyyasuusidhaan moggaafamte jechuun egaa Iyyasuusiin yeroo baay'ee kan ayyaanni ittiin yaadatamu gaafa jahaati. Amajjii gaafa jaha yaadatama. Ittaansi maaliifiin akka sirna aadaa Israa'elitti namni dhagna kan qabatu gaafa guyyaa 8ffaa irratti. Gaafa 8ffaa sanarrattis maqaanis kan si moggaa'u gaafa 8 irratti. Guyyaa 8 dura maqaan qabdu. Egaa akkuma sana maqaasaas Iyyasuus jettee waamta akkuma jedhe ergamaan Waaqayyoo haadha isaa Dubroo Maariyaamitti hime sana guyyaa sana moggaasni maqaa kanaa kan dhufe. Kanaaf kabaja maqaa sanaaf qabnurraa kaasnee ulfinaa fi kabaja guddaadhaan sagantaa maqaa isaatiin amantaa mana maqaa moggaasa Iyyasuus hin jiran irratti guyyaan sun akkasitti yaadatame jechuudha. Egaa waa'ee karaa Bachoo Tulluu Bollootti yeroo deemnu immoo daa'imummaa keenya kaasee namoota wajjiniin fa'aa harree barbaachatti wal lollee sana booda harreerra suura gooftaa Iyyasuus Kiristoos carqee afnee sirriitti kabajnee mana amantaa marsuudhaan egaa guyyaa ayyaana Hoosaanaa sana wanti baay'een adda. Tsalootiin haalli itti raawwatamu, kadhannaan itti faarsaan dhiyaatu waan baay'eensaa guyyaa sanaaf
of dandee guyyaa sanaaf qofa sirna mataasaa qaba. Sirna sanarratti dhaabachuudhaan ni gaggeeffama. Egaa achitti wantootni nu yaadannu keessaa guyyaa sanaaf faarsaa nuti dhiyeeffannu ni qabna. Hamma dandeenyutti immoo lapheerraa waan onnanne tokko maaliif eeggachaa waan turreef guyyaa sana ni yaadanna. Egaa zambaabaas finnee abbootiidhaafis namootaafis baalameexxii sana hundaafuu akka kennamutti goone isas nu waraanatuma qoreessa wajjin yaadanna. Egaa waraanuunsaa immoo itti aansee wantoonni dhukkubbii isarra qaqqabu sanaafis nuufis galumsa ta'ayyunnaa waan akkasii ni yaadanna. Anna Tullu Boollotti sirriitti ammas waggaadhaan hin kabajna. Of eeggannoodhaan kabaja guddaadhaan ayyaana kabajnu keessaa isa tokko. Tole egaa guddaa galatoomii amma sa'a keenya fayyadamuudhaaf waa'ee torban dhukkubbii akka waliigalaatti kaasaa jirra. Mee egaa sanbata guddaa egaa Hosaanaa jennee kabajna. Wiixatatti yoo ceene gaariidha. Kabajamtoota hordoftoota qophii keenyaa haga ammaatti waan waliin turtaniif hedduu isin galateeffanna. Egaa qophiin keenya waa'ee ayyaana Hosaanaa fi torbanii dhukkubbii irratti taasifne kan har'aa kanumaan xumurama kutaa tokkoffaan jechuudha. Kutaa lammaffaa irratti ammoo ammas dhimmuma kana irratti marii biraanii qabna nu waliin ta'a. Birraa barasiif baranaa. Birraa barasii isa garasii isa durdurii isa gamasii kakuun moofa'ee haqni xuraa'ee safuun dawwaa'ee dhugaa goorra'ee birraa bara durii hin bariine barrii hin banamne karrii hin moo'amne dharrii. Birraa bara kanaa kakuu haaromfannaa gadaan tibba kanaa quufa fi gabbinaa horree qe'ee guunnaa horree toora buunaa imalleetu geenya handaara hundumaa Dabrazayit Bishooftuu Naazreetii Dabrazayitii Bishooftuu Naazreetii Adaamaa birraa bara ammaa bara walabummaa bara birmadummaa bara bilisummaa goonni ni onnata dhugaan ni moo'ata lubnis ni bulfata sabnis ni awwaata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.